nama relationship distance nama beeku waan kiyya kana hubata ati waan kana illee irraan beektu ammaan tana namoonni viidiyoo na laalanii warri distance irra jiran waan an keessa ture sirriitti hubatan baga rabbi shunkurtii jiru raasi baasallee isin ijoo biyya sana wajjuma jiranii nakki aga duraa kana numa jira wajjuma jirra isuma jira aga duraa kana gara boodatti yoo gargaaru eegale malee akkasii koramtullah bum bum saayiba khiyya khawaggaa lama jaartiin arkiinitu arra jaartii isaati wal arku deema ibsuu fi obseetu warra wal arku deema guyyaa ibsuu fi obseeti asumaanuu hundi keessanuu baga gammaddanii akka jettanii hin barbaada ibsuun akka haarawatti aruuza seenu deema nurraa quban qabu gammachuu ajaa'iba jira eegaa soo akkasii irra deddeebinee ibsuu fi obsee baga gammaddanii hordoftoonni isaaniitis bakka jirtanitti wal arkuu isaaniitti warri gammachuu qabdan hundi baga gammaddanii obsee anaa dhufuu isin jennaa baay nagayaan turaa hanga ibsuu fi obseen isin garsiisaa salaamu alaikum bum bum dumaashin teenya sa'a 20 booda dhuftee Kalgaarii jirti abbaa manaa ishiigaa maal akka itti dhagahame ni gaafannaa dumaashillee maal akka itti dhagahame ni gaafannaa obbo ibsu maaltu si dhagahame alhamdulillah hedduu gammadeetiin jira ati nama relationship distance nama beeku waan kiyya kana hubata ati waan kana illee irraan beektu ammaan tana namoonni viidiyoo na laalanii warri distance irra jiran waan an keessa ture sirriitti hubatan baga rabbi shunkurtii jiru raasi baasallee isin ijoo biyya sana wajjuma jiranii nakki aga duraa kana numa jira wajjuma jirra isuma jira aga duraa kana gara boodatti yoo gargaaru eegale malee akkasii hedduu gammadeen jira alhamdulillah okay dumaashiidhaan baga nagayaan dhuftee asumaanuu hordoftoota keessan hedduu isin jaalatu kammoo pootoo obseen bira dhuftee jaanii yeroo hedduu sheer godhuu turanii arraan tana moor akka gammadan abdii qabnaa dumaashii baga nagayaan dhuftee hordoftoota keetiinoo maal jettaan qabaddaare baga nagaan eeddanii galatomaa simannaa kana hin nagadu keessanii fi maalidha hordoftoota kennaa ka yuutuubiidha 200 seennee jirra wanni hin kabajiniifis waanaaf ibsuun wajjin hin jirree fi sanaaf dhifama saniin gaafachaa eeddota akka galatomaa waan nu jaallattaniif waan nu kabajtaniif isanuu hawwuu turtanii osoon hin dhufin dhufteettanii wakabaa godhuu turtanii kun amma dhufee jira alhamdulillah rabbil alamin warran fuudhiiniif maal dhaamta rabbi sani haa kennu nagayaan turaa bakka baay bitti jeega bet bum kanada dhufne jirra obsu galatama si waraaba taanyadha isle garu yo obsu ko warabi no maashin dhuftee jirti bakka sana taane jaalalti dhugaanitu bifa qabattee obsa ibsuu kana fakkaatti dhugaa rabbi amma akkas jedhe tiktok irra waraabuu ture bexaam itti gammachiisan fakkeessaan ga'u jaalalli isaanii dhuguma kanatti wal jaallatanii dhugaa rabbi ijoolleen kun ijoollummaa isaanii xiqqummaarra wal jaallatan jechuudha kaza biyya Keeniyaa keessatti bu'aa bayii jireenyaa hedduu wajjin arganiiru yuutuubara Oromoo keessaa warra takka hedduun keessanii beektu jechuudha kaza dhiira jechuun dhugaa rabbi dhiira haala kam keessattuu haadha manaasaa ganamaa wajjin jiraatudha jechuudha jireenyi isaa yeroo baay'ee gammachuu qaba yaa namni baay'een kan xiqqoo yeroo haalli mijate wal ganuu jira wal dagatu jira kan wal jijjiiru jira adima abbaan manaa kun garuu ibsuun kun jechuu erga gaafa Kaanaada deemeeti jechuudha ishee bira yeroo baay'ee waa'ee mashee yaada waa'ee mashee dubbata jechuudha hanga miidiyaa irratti waa dubbatu keessatti akka ishee wal argu hawwuu baqa namoonni illee hedduu takka waliin jaallana jechuudha wal biraa bareedanii wal biraa miidhaganii rabbiillee baga waliif isaan qoodee bagallee wal arganii dheebuu jaalalaa ka waggaa lamaa jechuudha misirroo haaraa akka reefuu fuudhamtu kana walitti ta'anii maashaallah tabarakallah hedduu takkas nama jedha otoosaa waliin argin faa wal argan ibsuuf obsee wal bira deeman jedhanii jechuudha alaabaa Kaanaadaa irra kaanii suuraa isaanii fossatu jechuudha anuu gizee meeqa jechuu maashaallah wal argatan jedheetiin suuraa namni alaabaa Kaanaadaa irra kaa'u
ilaala jechuudha. Garuu eegamee guyyaa rabbi jedhetti eda galgala wal argatanii jiru jechuudha. Dhugaa gizee takka wayii wal dhiisne namni jedhanii biraankii wayii godhanii nu godhan jechuudha. Ogusaan biraankii sana godhanii hedduu takka na dhagaamee ture dhuguma ijoolleen kun wal dhabanii jedhe. Yaa obsa jechuun nama amantii isheellee maatii isheerraallee adda baatee jirtudha. Yeroo amantii jijjiirratan immoo maatiin ofii namatti jijjiiramu. Kan waa hunda namaa ta'uu danda'u abbaa manaa qofa jechuudha. Bakka waa hundaa kan namaa bu'uu danda'u abbaa manaati jechuudha. Gaafa amantii jijjiirratan maatiin ofii namatti aaru jechuudha. Namatti mufatu akka durii sanatti nama barbaadanii yoo ijaarsa jabaa qabaatanii haala kam keessatti jechuudha. Dhugaa rabbi gammachuun nama dhagaama ofitti amanamummaan nama dhagaama baga wal argattanii congratulation isinii jennee jira bil aafiya mashallah jechuun dagatinaadha. Warra yuutuuba isaanii hin beekne mootu ibsuu obsee jettanii subscribe gochuu dandeessanii uummata fiqirii uummata jaalalaa yeroo hunduma ijoollee kana waggaa 5 kaaseetiin daawwachuu jira jechuudha. Waggaa 5 kana keessatti yeroo wal jaalatan baay'ee xixiqqoo turanii amma guguddatanii mashallah nama guddaa ta'anii jiranii jechuudha. Keenyallee galmeen nu waa ilaalamtu yaa rabbi galmeen nu waa ilaalamtu jechuun dagatinaadha. Nulleen kun akka teeruma gaggeenyee lafa tataa'uu jirra inshaallah jireenyumatu akkas nama godha. Kaza keenyallee rabbiin galmeen nuuf haa ilaalu yaada muraada nu haa guutu shamarran biyya arabaallee rabbi gola madaamii kana keessaa isin baasee jaarsa keessanii wal singarsiisee jireenya gammachuu akkuma jireenya Kaanaadaa Ameerikaa kana bakkuma jirtani rabbi isin haa taasisu. Yaa biyya Kaanaadaa Ameerikaa ምናምን inni jedhamu yaa bakka hojjetanii maallaqa argatu firiideemii maan jiraatu kanumaaf hawwama malee wanti biraan jiraatee miti. Bakkuma jirtanitti maallaqi jiraanaan hojii gaarii qabaataniinaan bakkuma jirtanitti gammadanii jiraachuu dandeessu. So kanaaf bakka jirtanitti rabbi gammachuu isin haa qoodu jaarsaa wal sin agarsiisu jechuun barbaada. Ijoolleen kun asitti keekii muruu jiranii fataa zanaa jechuu jiranii mushurroota lamaan jenna ka mashallah hedduun nama utusaa waliin arganne wal argatan jechuu turanii jechuudha. Maaliif hedduma takka waliin jaallatamu jechuudha. Hedduma takka wal biraa bareedu wal biraa miidhagu. Jaalala dhugaa jechuun akkasi dhugaa rabbi jaarsi yeroo bakka haala mijataa gaellee ka jaartii isaa ganamaa ofitti fudhatu ka ittiin jijjiiramne jeekna jechuudha. Goota jaalalaa jedhama jechuudha. Namni akkasii kun innaa ibsu endee obse jedhanii yuutuubii isaanii namoonni hedduun ni beektanii namoonni immoo hin beekne immoo dhugaa seenaa hedduu viidiyoo hedduu wantoota mimmiidhagaa wanta gaarii barnootas bu'aartiifis ta'u waa hedduu dalaganii yuutuuba isaanii irraa qabu biyya baqattummaa keessa wal baranii arras kunoo biyya baqattummaa keessa bahan jedhama gaama Kaanaadaani. Akkasii subscribe godhaan misoorootu bidii hedduun jaalladha hedduun dinqisiifadha ijoollee kana hedduun natti tolanii jiranii mashallah.